السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم تودا في دافتو تكنفتو في جرجرتو سنين جتا. الله برانك جايبا قبل إيش يقول فيه برانك كنيس ما لي جون كسنولو. بوليتيرت برانك جايبا دلقو فين جيما. برانك سويس. إيشين أزوره ديمو مالي جتة باسابورا بافده فين ديمو جاتورته. إن ديمني جنيت أورجيني بروتا كيستين ديمني جنيت نين أورجيني كباسابور لين بافنه. أما iddoo kana jechuun boqonnaa qabdee guyyaa lama sadii kanaaf Finfinnee jirti. Biraazaritti Finfinnee jira. Biraazarii bira dhuftee achi jirti. Warri bilbilee gaafadhe jennaan Finfinnee deemtee Finfinnee jirti naan jedhani. Ati wanni Finfinnee dhufteef baasaabora baafachuu fi warri argitee yeroo maraa akkatti deemu malee jetteetiniin yeroo barbaade barnoota illee naafti naan jedhani. Ati wanumaan olii gasii oofu maali barnoota kan keessa jiran barattu biyya namaa dhufteetiniin gabrummaaf deemta. jedhani waan isin jettu kan waliin ilaallu ta'a. Share, like, subscribe godhuudhaan jabeessaa isiniin jedha. Amma itti bilbila. Mee waan isin jettu walumaan laalla. Hello? Hello? أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقامكم؟ نقاكم جرتو. والله الحمد لله. نقاكم تجرتا؟ إلا والله الحمد لله. ما شاء الله والله جرات. كم يعني تركي كان كرا كم سرت دلقة كم إيش جرت؟ أنا والله أدي سبعة برادري جرجت وجرا. ما لقوتها؟ يرون دبقة وندي ما يدينا تنديسني بيتي وزري في مدينة تنديسني كذا وندنا جيك أنا رموت يبقى كذا ديت ما أدري سنبت وانت إيه في أكاسي كفودا إيه سبرة جتشو سبرة جتشو. هاي تنقع. والله الحمد لله أنا يعني ريو إيه نت بالبلاد بيت في الفنية ديمتى جرتي يرو مرة كتنو جايتي لو مالا جرتي تنيني كنا في أما في الفنية ديمتى وانا سين ديمتى اللي في بينو ديدي تنين ديمتى تتمنى سبرا ديما جرتي garuu isa biraa fi isaaf waan deemtu natti fakkaatu basaboora baafachuudhaaf deemtiin si dhabnee gaaf maraa akkatti ganama galgala wallollaa jedhanii ati maraatte wal olii gad deemuudhaaf as dura sitti himee jira miti sillee gorsee jira ati barnoota keetirra olii gad hin deemine nuyi argitee biyya namaa keessa namni argitee mana boon nama dhibu galuu santu nama dhibaa akka oromoon jette santu nu dhibe malee namni biyyi namaa hundee namaan taatu deebite biyyi namaa gabrummaadha. Kanaaf ati barnoota kan kee baradhuuti biyya tante keessatti waan barbaadde immoo ulaagaa si guunnaa barnoota kan kee xumuraatti baradhu wanni si rakkise tokko hin jiru mana kiraan kafaltu wanni ati rakkatte illee hin jiru manni barnootaa si bira jira yoomuu argitee mana illee kan taa'u jettu taate achumatti mana barumsaa moggaa mana barumsaatti illee mana illee kiraa yoo barbaadde wannummaan ati barbaadde maruu si guutama barnoota taa'ee baradhu jennaan wanni ati deemtuuf gabrummaaf olii gad deemta barnoota kan keessiiran baradhuu siin jenne amma wanni ati finfinnee dhuftee sababa sanii jedhan أنا مو مرة دقيقة جرا فورميشن مرة نجيت نيجرا أتي وانا ما نلقى سوق ما. يا والله لازم. أوكي ما أنا تنتين جرتو جركا بسرّي دبي تاني جركا بدي ما دي جديني بكا جولن مراسني برنو تديسني تدي ماني جرتي بيتي ما ستو ماني نجر وانا بتستي جولن يا تسنان غورسي نعم بكا جر اللي ستي ماني أبابا في يوم اللي ستي ماني تنين جنا تلي بكا كسر نالو تجنا تديسنو مسدي تو بكا وانا بيفنا برنو تكيا مالي واي بيجنا ديسي جرا غارو gaafa barnoota fide deemuu kiyya noo garuu ammatti saddamee deemuun maaf akkana jedhanii eenyu siin jedhe abbaa godhamoo waa jiru. Barnoota anjala murasitti maa caqasi barnoota illee xumurte wanni ati biyya alaati guurtu tokko odoo biyya alaa dhufte qaama achi haasoftu kanaa miti halkan takka bultu halkan takka ijoolleen sa'aatii 24 dalaydii ati biyya namaatiin deemini namni akka waan si miidhadhaaf achi taa'e namni siin jedhu seeta. Nu amma jechuun biyya namaa dhufne akkuma reef siin jedhe san biyya namaa erga dhufne akkaataa itti galuun nu dhibe malee osoo olfaanetti hin galle nuyi gamnuuf gammachuudha garuu ati quufa wallaaltee kawaamni wanti akkasitti hin banne argitee waan barbaadde naa godha waan jette wanni barbaadde si qophaa'u kana dhiistee olii gad deemaa barnoota kan kee dhiistee amma wanni amma akkatti argafte kun booda doositti dhiisaniitti hin jedhanii
borullee dhufteetiin ji'a takkaa jirteetteetiin hin dareetu sa'aatii 24 ijoolleen dareeti mana namaa keessatti arrabsamaa tumamaa waan hin taane jedhamaanii kana malarra ati taa'itii baradhu obboleettiin tanteeta biyyaa baateetiin hin jetti isiinuu amma maal keessa akka jirtu hin beeyta isiin sitti himti ati immoo irraa dhageettu yeroo maraa isiin natti dubbatti akkana jetti waa'ee kanaaf na waqqasti inni immoo yoo itti dubbadhe naaf naan lolaa kanaaf ati na amansiisinaan jettee naan jetti kanaaf ani waa'ee kana waa'ee biyya alaa deemaa kana abadan tasuma keessa hin jiru gabrummaa yoo barbaadde malee biyya tantee keessa taa'ee barnoota kan kee baradhu barnoota sirriitti baradhuuti argitee hiree carraa kan kee yaali yoo sanillee ka ta'uu baattu taate argitee achumatti waan hin taane waan tokko achumatti barnoota kan kee erga xumurteen booda waan ta'u laalla malee walii gad deemtaan tasuma keessa hin jiru amma wanni immoo hadda finfinnee dhufteef baasaboora baafachuuf jedhanii wanni itti baasaboora baafachuuf deemtuuf ani yoo waa'ee kanaa wanni kun dhugaa ka ta'u taate amma achi obboleettii xiyyan deemiti obboleettii xiyyan miti achi booda. Kana sitti maa caqas jechuun anuyyuu si bilbila telefoona illee hin qabda intarneetii wanta illee ani si bilbilaa sitti meetiin jira ani wanni barnoota irratti illee si gorsuuf waan kana immoo boru galatanna galateeffatta maali ana akka walii gaddeemtu illee hin barbaadu barnoota kan kee seeraan akka barattu hin barbaada barnoota kan kee barattee akka ati galma geettu hin barbaada waan tokko akka geettudha malee ati deemteetiin gabrummaadhaan mana namaa keessa akka ati dareeddu yookiin immoo akka ati gabroomtu hin barbaadu obboleettiin atteessitti jiraatu hin deemin atilee barnoota kan keetti fufii jennaan isiinuu barnoota dhiistee dhuftee amma odoo barnoota kiyya dhiiseetiin hin ba'uu baadhee jetteet kanaaf argitee akkatti amma harkoof nyaatti wanni gootu hin jiru takka baate waan ta'eef kanaaf an amma illee sitti baasii gorsaa kanaan booda ati hin deemaa jettee amma kaayyoon isiin dhufteef jaloon guranii kanaaf dhuftee ati yoo sirraa dhageette ittiin yoo kanaa miti geettu taate nu hambaan booda ilmoota eenna miti ofiin bulti waan ta'eef akka barbaade haa taatu. Ani jechuun ani wannummaan jechuun achumaafuu kanaaf jechuun nusii fi malee argitee akkati miidhamtuufi miti kanaaf amma waan mara jechuun histirii kan keessillee waan mara isaanitti maniitiin jira yeroo barbaadde manatti hin galtuu qoonna jettee walii gaddeemti lakkiisi jennaan diddeetiin jirta amma immoo argitee dura xiqqoo sham jettee jirta gaja shanii ja'a amma immoo itti rartee biyya alaa deemu malee jettii ganama galgala yoo sitti dubbattu argitee waa'ee yaada kanaan qabu jetti immoo yoo as gara galteetiin hin jette isintu akkana godhe isintu immoo isanatti gorsaa akka hin deebisatu na godha akka inni na gargaarii nan oofne isintu na godha. Kana
faadari katti beektu sani Aye. ibidda sana dhaabe. Kanaaf Waa isii bichaan dhuftee wajji bu'annee mana keenya wajji bulu. Isiin kana bira bultu namumaanis dhaqee achi bula bira taraa jenna akkamitti achi bulu. Isiin haa bultu ati hin bultu naan jedhanii mataa kana na dhukkubsaa oola. Isaan gara kanaan dhufa kun ammaa yoo Amma- kan ishee gatuun deebi'u asiifuyyuu. jechuun amma biraanki sirra dalalee jechuun biraanki nama lolin niitii akkatti hin dalalini biraanki sirra dalagee sin jedhaa lakkatti hin lolin isaan illee waan aan hin jenne. Isaan kidhe jettee wanta akkanaa narratti dalagaa wallaa kun gaafachuu takka dhiisuun silaa gadi hin deebi'u osoo dhugaa taate. Allaa jechuun maal gadi hin deebinee waan akkas jedhullee hin jiruuti. Kanaaf isaan guyyaa bilbilee jira beekte waliin haasofne. Isiin oduma waa'ee kan jechuun yoo achi deemee illee naan lolaa olii gad deemte naan jedha osoo inni naan jedha jettee osoo isin sodaattu isa dubbisaa jennaan inni illee nutti bilbilee haa dhuftu natu galchaa nuun jedhee jedhanii ayyee bakka sababa isaanii erginee naan jedhan bilbilee fitiin hin jennaan an telefoonni kan waan banaa jiruun seene saniif amma si bilbiluu danda'e malee isaan lakki waan aan hin jenne kanaaf barnoota fillee itti deebitee jirti ufa gaafatitti lolteetiin hin gorsitee barnoota kan kee baradhu jettee iyyuu barnoota si seeran barataatiin hin jirti naan jedhanii kanaaf hedduu galatoomii barnoota kan kee sirriitti itti fufii kanaaf immoo ani biraanki bisa dalagee malee waan dhibaatii miti dhiifama guddaa siin jedha namoota hedduuf barnoota taabeetta namoonni barnoota addaan kutanii deemanii biyya namaa keessatti hin dabarfana jedhaniitiin immoo rakkoo hedduu keessa osoo qananii qaban osoo akka gaariitti namni gargaareetiin hin maratan namoonni rakkoo hedduu keessa bu'anii jiranii kanaaf isiif barnoota tajaajilanii yaada akka isin jedhaati dhiifama na godhi daawwattoonni si ilaalaa jira waan ta'eef viidiyoo waraabaa jira. Ayya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya dhiifama godhee jira dhiifama sii godhee jira isiinillee dhiifama irraa naasaa dhiifama sii godhee jira. Ayye hedduu galatoomii yoo geessisii bilbilaa. Ayya galatooma jetteesh. Tole. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf obboleettii xiyyaarratti baankii dalagee jira. Obboleessi kiyyatu finfinnee jira. Isa bira isa dubbisuudhaaf dhuftee kaleessa deegganta dhufte kaleessa illee barnoonni hin jiru waan ta'eef har'a sanbataayyuu akkasii isiniin jedha. Kanaaf baankii irratti dalagumaa fi akka jedheen malee isin barnoota fiitirraa olii gadi akkasiin hin deemne itti himnee jirra. Isilleen immoo kaayyoo qabdi waan taateef olii gadi hin deemtu ani baankii wal dalaguu fi dura as dura hin deemne jettee waan dubbatteef sababa san isin finfinnee dhufnaan baasaa warbaafachuu dhuftaa jedheen. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya sheer laayik sabskaraayib gochuu dandeenya jabeessaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo ibaatiin amma walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.